Hi guys, akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota shakuu manarra viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyyas waa'ee goostarneemii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Goostarneemiin akkuma beekamu watermarkii qaba. Watermarkiin isaas akkasuma daqiiqaa 32 aga 34 kana malee hin dalagu jechuudha. Warreen watermarkii fayyadamtan ni beektanii. Ani immoo furmaata isaa haga sa'aatii 3 haga sa'aatii 2 akkasiniif waraabu watermarkii isaas haala salphaatiin akka irraa qulqulleessitan takka viidiyoo barnoota ajaa'iba ta'e keessaafuu watermarkii yeroo kana waan baay'ee barsiisu fayyaduuf watermarkii qulqulluu qabadhee isin akka inni isiniif qulqulleessu qabadhee isiniif dhiyaadee jira. Maarra isinis shakumaan jechuun YouTube keessa irratti search gochuun haala kanaan search gootanii erga search gootanii booda subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha akkasuma barnoota ajaa'ibaa waa'ee YouTuberaati wal qabatee waa'ee email irratti barnoota dinqisiisaa yookiin barnoota ajaa'iba ta'e takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Emailiin keenya yeroo ammaa nuti emailii waa fayyada yookiin waa barnoota guddaa irratti emailii nennu garuu emailii barnoota guddaadha kan of keessaa dirqama mataa keenyaatiin baruu kan qabnu warra YouTuberoota fayyadamnu barnoota cimaa kan nuti ofirraa hin beekne tokkotu jira. Barnoota sanas isiniif dhiyeessaa jira. Isinis shakumaan jechuun subscribe yoo gootan na gargaartanii jirtanii anis barnoota harge takka isiniif fiduudhaaf qophiidha. Kanaaf iyyuu dhaggeeffattoota kiyya arraan tana barnoonni goostarneemiin qulqulluun akkamitti hojjetaa fi goostarneemiin akkasuma sa'aatii dheeraa hin waraabu warri jettanii dhiphataa turtan. Har'a goostarneemii keessaniin sa'aatii 4 fi 5 waraabuu ni dandeessan karaa salphaa ta'een. Anis kan isin argisiisuuf qophiidha. Ammas dabalatee goostarneemiin akkuma beekamu emailiin yeroo tokko ittiin kireet godhame emailii ID Gmail keessaniiti yoo kireet gootan yeroo 5 qofaadha kan jijjiiramu. 5 booddee gonkumaanu jijjiiramuu hin danda'u. Ittiin kireet godhamuu hin danda'u jechuudha. Emaila biraa lafaa uumuu barbaada. Kun immoo marraa 30 40 50 kireet godha jechuudha. Ofuma isaatiif otomaatikaalii kireet isiniif godha. Anis kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinis karaa salphaatiin mallattoo subscribe kanaaf like kan hin dagatina. Akkasuma viidiyoo kana linkii fuudhaati gara Facebook geessa. Maaliif yeroo ammaa nama hedduutu ittiin dhiphatee jira waan ta'eef. Nama hedduutu ittiin dhiphatee jira. Warreen barnoota kennitanis yeroo ammaa kana keessatti dhaamsa isiniif qaba. Warreen YouTube kana irratti barnoota kennitan yeroo kana linkii hin argisiisina nama. Karaa guutuu ta'e hin argisiisa. Maaliif yeroo kana keessattuu live waraabuun dirqama. Amma walumaa galatti haasawaa dheeressuuf osoo hin taane gara barnoota kiyyaa keessa subscribe gochuun dagatina. Egaa dhaggeeffattoota kiyya kunoo gara screen isin fidee jira. Yeroo gara screen keessanii dhuftan aappii kana buufattanii aappichis kunoo aappii kanadha jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Aappii email ID kana dhattanii buufattanii email ID kana bakka isin argattanii Play Store keessanii seentanii Play Store keessanii seentanii aappii Play Store keessa erga seentanii haala kanaan mata duree isaa irratti ni barreeffattanii jechuudha. Template kan jettu kana ni barreeffattanii jechuudha. Ega haala kanaan aappichi kunoo kanadha dhaggeeffattoota kiyya. Aappichi kunoo kana isa kanadha. Aappii kana ni buufattanii egaa aappii kana buufattanii an buufadhee waan qabuuf aappileen hedduutu jira garuu an kan keessaa dinqisiifadhee aappii kana dhaggeeffattoota kiyya. Egaa aappii kana buufattanii open jettanii seentanii jechuudha. Ani open jedhee seenuu malee buufadheetiin jira. Open jettanii seentanii akkaataa itti fayyadama isaa isinitti argisiisa dhaggeeffattoota kiyya. Naaf kolchaadha internetiidha amma dhufeetti jira. Egaa haala kanaan isinii baay'ee dhaggeeffattoota kiyya bakka email ID jedhu kun emailii nuuf kennee jira jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Emailiin inni nuuf kennee jiru kanadha. Emailii kana kireet godhachuudhaaf bakka kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii. Egaa inni kana isinii baasee yes jettaniin. Egaa haala kana yes jettanii copy kan jedhu kana copy godhatan jechuudha. Egaa copy godhatanii walakka gonkumaatu ni baatanii keessa. Egaa baatanii goostarneemii keessan ni bantanii. Goostarneemii keessan erga bantanii haala kanaan isiniif baasa yoo duraan loogaawut gootanii jiraatan keessaa baatanii keessaa bahuudhaaf bakka kana ni cuqaastanii. Egaa bakka kana cuqaastanii login out kan jedhu kana ni cuqaastanii jechuudha. Egaa haala kanaan cuqaastanii mallattoo alaabaa kanarra yeroo tokkoof gadi cuqaastanii English kan jedhu kana filattanii egaa haala kanaan filattanii sign up kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii
Ega gadi cuqaaftanii emailii amma create godhat copy godhatan san bakka emailii kanatti ni galchitanii ega si booda password keessan 8 illee haa ta'u 12 illee haa ta'u bakka kanatti ni galfattan dhaggeeffattoota kiyya. Eshi anammaa galfadhe sina argisiisu. Era gud filataman sa osoo 12 godhatanii gaariidha. Okay, an 12 godhadheetin jira ittiin inni seenaa kallattumaan seenaa jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Kallattumaan ni seenaa. Connectionidha kallattumaan ni seenaa. Egaa haala kanaan kallattiidhaan nu seene haala kanaan sinii baasee mallattoo loogoo profile keessanii kan inni cuqaaftanii. Egaa haala kanaan cuqaaftanii dhaggeeffattoota kiyya amma kun bakka kanatti firiidha jedhaa jira. Kun bakka kana bakka katti dhiifama dudduba deebee sin argisiisa. Bakka kanarra gadi cuqaastanii. Egaa bakka sanarra gadi cuqaastanii connectionidhaan of kolcha. Yogguunii fi inni akkasitti sinii baasee log out gootan dhaggeeffattoota kiyya. Log out gootanii duraan waatti fayyadamaa jiruuf kun bakka kana dhufeetiin log out godha jechuudha. Haala kanaan erga isinii baasee log out gootan bakka kanatti yoommoo duraan ittiin seentanii hin jiraanne for file bakka for file jedhu kanas cuqaatanii an log out godhee deebi'a. Akka haarayaatti isiniif dhufaa jechuudha erga inni log out gootan. Amma bakka kanatti irraa balleessine emailii kireetii nuuf ta'ee jiru san galfannaa jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Egaa haala kanaan galfannee password keenya kan amma iddoo sanatti nannanii naanna. Okay, haala kanaan password kiyya guuttadhee jira. Log out naaf ta'ee jira jechuudha. Save bakka jettu godhana kanaa xunna. Egaa haala kanaan save nuu ta'e mallattoo profile keenya kanarra yeroo tokkoofi ifama mallattoo profile keenyarra yeroo tokkoof bakka kana gadi cuqaasna. Egaa gadi cuqaafne profile bakka jettu kana xunna. Egaa inni haala kanaan nuu baase bakka profile kanarratti suuraa keessan ta'uu waan fedhan profile ni godhatanii kaameraa dhaabuun dirqama waan gaalaarii kiyya keessa seenuuf. Okay, an suuraa filadheetin jira kun ollaa baasuutti jira. Suuraa profile kiyya ollaa baasee jira jechuudha. Yeroo godhatanii kaatan bakka verify jedhu kana yeroo tokko gadi cuqaastanii. Okay, dhaggeeffattoota kiyya egaa verify gadi cuqaastanii amma walakkeessa eenyu kanaa xoxxanii keessaa baatan gonkumaanu keessaa baatan walakkaa xoxxanii. Egaa keessaa baatanii emailicha ammaarra ni seentanii emailiin sun kunoodha. Inboxiin keenya nuuf dhufee jira jechuudha. Risaalaan nu ergamee jira. Eksii goota yoon akkanas ni baase. Kunoo haaluma argitan inboxii lama qabna jechuudha. Inboxii kana ni filanna. Egaa inboxii kana filattanii kanuma awwalaa kana gadi cuqaastanii. Egaa gadi cuqaaftanii kana gadi cuqaastanii jechuudha. Liinkii danuu kana. Egaa liinkii kana gadi cuqaastanii qaxxeetaadhuma bakka eenyu keenya akkaawuntii keenya ammaa nu geessa continue jettaniini. Egaa haala kanaan continue jettaniini gad dhuftaniitu ol waamtanii yuutuubii ta'us feesbuuka ta'us waan ta'e ta'u yuutuubii filadha amma irratti kireet gootanii akka inni yuutuubii irra laayivii waraabus akka marayyuu irratti waraabu inni tiwiitarii fi yuutuubii fi feesbuuka irratti waraaba. Ani mee yuutuubii kiyya loogaawota godhu kaameraa dhaabuun dirqama akkaawuntii waan qabuuf. Okay, yeroo isin yuutuuba keessan filattanii akkaawuntii yuutuuba keessanii filattan haala kanaan isiniif baasa. Egaa haala kanaan naa baase amma yuutuubii kiyya kireet naa godhaa jira. Allaa'uun jedhaanii. Egan allaa'u jedhee amma kireet naa ta'ee jira jechuudha. Wanna kana asitti dhuftanii ifama bakka kanarratti akka biyya jirattan sanni filattanii amma Saudi Arabiyaa waan jiruuf Saudi Arabiyaa filadha. Saudi Arabiyaan filadha.
Okay, egaa haala kanaan Saudi Arabiyaa filatan bakka biyya keessa jirtan filatanii save gootanii bakka kanatti. Bakka kanarratti maqaa guutuu barreessanii bakka inni diimaa na argisiise kanatti maqaa guutuu barreessanii mee anaa barreessu shakuumaan jedhee barreessa. Egaa haala kanaan barreeffadhee booda seefiin jedhaan jechuudha. Haala kanaan seefii naaf ta'ee jira. Egaa inni seef naaf ta'e irraa ba'aa jechuudha. Yeroo tokkoof loogaawut godheetti jechuudha. Kunoo bakka kanarratti loogaawut gootanii. Egaa sii booda bakka kana cuqaastanii iimeelii keessan galfattan jechuudha. Egaa iimeelii keessan galfattanii eenyu keessaniin paaspoortii keessan dhiifama. Paaspoortii keessan sanni galfattanii. Loogaawut jettaniini. Kiyyaan manaaf seenee jira. Mee keessaa bahu wanti kun waan qabatamaan inni dalagamoo hin dalagu kan jedhuuf keessaa baanee ilaallaa jechuudha. Facebook irra seentanii. Egaa Facebook irra seentanii haala kanaan mee an kan guutuu waraabet akkasinitti argisiisu. Fakkeenyaaf hiriira kana isiniif haa fudhadhu. Hiriira kana sa'aatii 2 guutuudha kan waraabe. Haaluma asitti argitan kanaan hiriira kana sa'aatii 2 guutuu waraabe kuno akkuma argitan bakka gubbaa kanarratti illee akkuma argaa jirtan hin qabu jechuudha. Watermarkii sawwaa takka illee hin qabu. Sa'aatii 2 guutuu waraabee jechuudha. Kanaaf erga haala kanaan sa'aatii 2 guutuu isiniif waraaba. Mee ani immoo waan takka amma saa waraabu OMN jala seenee viidiyoo tokko haa fudhadhu. Kanuma fudhadhu jechuudha. Kanuma fuudhee dabarsa. Bakka kana dhuftanii copy link ni beektanii hundi keessaniyyuu copy link kanaan ni fudhatanii. Egaa linkii kana copy godhatanii keessaa baatanii goostarii keessanii seentanii. Egaa haala kanaan dhuftanii dura loogaawut gootanii Facebook keessan asirratti mallattoo loogoo profaayilii kanarratti. Egaa dhuftanii bakka kana dhuftanii Facebook keessan loogaawut gootanii. Amma akkaawuntii YouTube qaba. Ida'uu kana gacuqaasee Facebook ol baafadhaa jechuudha. Egaa haala kanaan gootanii ready kan jedhu kun akkaawuntii Facebook kiyyaa naa dhufeera. Irratti gacuqaasa. Amma Facebookiin kiyyaa fi YouTuberri kiyya bakka lachuutu naa dhufeera. Kan ofirraa balleessuu barbaadan mallattoon dileetii kunooti. Hasumaan ofirraa balleessitanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya amma dudduuba deebi'ee mee copy linkii amma dabarsu bakka kana ni cuqaastanii. From link video kan jedhu ni cuqaaftanii. Bakka linkii kanarratti linkii amma copy godhannee dhumne kan video san ni galchitanii. Add jettanii ni asitti jechuudha. Add erga jettanii ni booda. Egaa haala kanaan inni lacheen bakka kanatti isinii fide next jettan jala kanatti ammas next jettanii bakka kanarratti ni filattanii yoo feetanii ni dhiistan rakkoon qabu kanneen keessaa filattanii tokkorra keessanii kanarraa kaaddo yoo dhiistanii rakkoon qabu next jettan jala kanatti add description kan jedhu kana jalatti immoo description keessa waan viidiyoon kun ilaallatu ni barreessitanii anamma yaalii goostarii jedhee barreessu. Okay, anamma yaalii goostarii name jedhee barreessee jira. Add jedhanii. Egaa jettanii next jettan jala kanatti amma kallattumaan laayiviin kun dabarfataa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya sekeendii 2-3 booda ni ilaalla. Okay, mee gara Facebookaa seenneetu ilaalla. Viidiyoon kun qabatamaan hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru kan jedhuufi gara Facebookaa seennee ilaalla. Asumaan Facebooka keenya ni seenna. Gara wow, kuno haala kanaan hojjetaa jira. Aanu margaa jirtan kanaanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya dhiifama sagaleen sirrabbashe qulqullinaan kan dabarfataa jirudha jechuudha. Viidiyoon kun haga sa'aatii 2 sa'aatii 3 aga jarri dhaabanitti jechuudha hinuma deema jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya haala kanaan kireet gootanii fayyadamuu dandeessanii
kulaalitti yeroo mara ofiif kireetti isiniif godha dhaggeeffattoota kiyya viidiyoo aappii kana buusaatti fayyadama viidiyoo kana sheer godha yeroo kana keessatti iyyuu laayivii waraabuun ni fayyada aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin